Ashama baga nagaan gara tuutoriyaalii kanaatti dhuftan. Viidiyoo kana keessatti steeppiidhaan akkamitti eda'ama qabxii barattootaa hojjennaa, akkamitti averejii qabxii barattootaa hojjennaa, akkasumas raankii isaanii akkamitti hojjennaa, akkasumas barbaachisaa yoo ta'e gireedii isaanii akkamitti akka hojjennu, akkasumas immoo istaatasii isaanii akkamitti akka hojjennu kan ilaallu ta'a jechuudha. Isaan kanneen viidiyoo kana keessatti akkamitti akka hojjennu kan ilaallu ta'a. Kallattumaan karaa viidiyoo har'aatti ceenaa jechuudha. Kanaaf daataan an qopheesse jira. Isin immoo daataa keessan haala kanaan galfachuu dandeessu. Jalqaba irratti rool nambarii irraa hin ka'e rool nambar akkasumas ittaanee kan jiru kolomaniin ittaanee jiru student neemidha. Ittaanee kan jiru saabjektiin isaanii ni jira. Maatisii, English, Science, History, ICT jennee saabjektii shaniin qopheesse. Kana keessatti qabxiin barattootaa yookaan daataan barattootaa kana fakkaataa haala kanaan galchinee jira. Saampilii barattoota 15 jechuudha. Qabxiin isaanii kun asitti kan kaawwame. Jalqaba irratti akkamitti eda'ama qabxii barattootaa kana akka hojjennu ni ilaalla jechuudha. Asitti isa hojjechuudhaaf maal goonaa? Steeppiin jalqabaa equal jennee yookaan mallattoo walqixaa tuqnee achi booda sam jennee barreessinaa. Mallattoo hammattuu ni bannaa. Achi booda kan walitti eda'uu barbaanne qabxii barattootaa walitti eda'uu barbaanne sana hunda isaatu salleektii goonaa jechuudha. Akkanatti salleektii erga goonee booda mallattoo hammattuu ni cufna yookaan immoo inter yoo jenne nu hojjeta jechuudha. Inter ni tuqnaa. Achi booda iddoo kanatti dabil kiliikoo goone akkanatti hunduma isaaniitiifuu automaatikaalii walitti eda'ee nuuf kaa'a jechuudha. Yookaan immoo akkanatti diraag gochuu dandeenya, akkanatti gad harkisuu dandeenya. Haala kanaanis automaatikaalii walitti eda'ee nuuf kaa'a jechuudha. Ittaanee kan jiru averejii qabxii barattootaa hojjechuudhaaf ammas steeppiin jiru equal average jedheen barreessaa. Average ergan jedhee booda mallattoo hammattuu nan banaa. Averejii qabxii sana maatisii irraa kaasee haga ICT jiru kana salleektiin godhaa jechuudha. Akkanatti salleektiin godhaa. Salleektii ergan godhee booda interin jedhaa jechuudha. Iddoo kanatti averejii barataa kanaa 79.6 ta'ee as keessatti tuqaa booda kan jiru lakkoofsa kana hir'isuu yoon barbaade kanan tuqaa. Akkasumas immoo tuqaa booda lakkoofsa jiru dabaluun barbaade akkanatti tuqee 3 gochuun danda'a, 4 gochuun danda'a, 2 gochuun danda'a, 1 gochuun danda'a jechuudha. Akka barbaachisummaa isaatti dabaluu fi hir'isuu dandeenya jechuudha. Ammaaf tuqaan tokko yoo ta'e gaariidha. Asirratti dabil kiliik iddoo kana tuqee dabil kiliikoon godhe hunduma isaatiifuu averejii qabxii barataa kana naaf hojjetaa jechuudha. Yookaan immoo diraag goonee akkanatti harkisnee hunduma isaatiifuu akka hojjetu taasisuu dandeenya jechuudha. Ittaanee kan jiru raankii barataa sadarkaa barataa hojjechuudhaaf steeppiin jiru equal rank jennee barreessinaa. Mallattoo hammattuu ni bannaa. Achi booda asitti averejii kana fudhannaa jechuudha. Averejii kana erga fudhannee booda qoodduu erga tuqnee booda salleektii goonaa jechuudha. Averejii amma fudhannee kana barataa hunda isaatiin wal dorgomsiisuu jechuudha. Kanatti hunduma isaatu salleektii goonaa jechuudha. Achi booda inter jennaa jechuudha. Yoo inter jenne haala kanaan nuuf fidaa. Fakkeenyaaf barataan jalqaba irra jiru kun sadarkaan isaa 6ffaadha jechuudha. Raankii hojjechuudhaaf maal goonaa? Steeppiin jiru mallattoo walqixaa ni tuqnaa. Achi booda raankii jennaa. Achi booda mallattoo hammattuu ni bannaa. Achi booda averejii kan jedhu kana salleektii goonaa jechuudha. Kan barataa tokko. Achi booda qoodduu. Achi booda kan barataa hunda isaatu salleektii goonaa jechuudha. Akkanatti. Achi booda immoo F4 kiiboordii keenyarraa ni tuqnaa jechuudha. Achi booda hammattuu kana erga cufnee booda inter jennaa jechuudha. Barataan jalqaba irra jiru kun 6ffaa qabatee jira jechuudha. Sadarkaan isaa 6ffaadha. Isa barattoota hundumaaf hojjechuudhaaf immoo saampilii isaa fudhannee akkanatti diraagoo goone yookaan yoo gad harkisne
hunduma isaatiifuu nu hojjeta jechuudha. Hunduma isaatiifuu haala kanaan nu hojjetee jira. Ittaanee kan jiru gireedii isaanii hojjechuu yoo barbaanne gireedii hojjechuudhaaf ammas equal jennaa ifii fayyadamna asitti if jennee hammattuu ni bannaa. Hammattuu erga bannee booda if averagein kun yoo greater or equal 90 yoo ta'e barataan kun haa argatu. Ammas qoodduu jennee akka isinitti mul'atuuf iddoo kanatti barreessu if mallattoo hammattuu ni bannaa. Barataan kun greater or equal 80 yoo argate barataa kanaaf quotation markii keessatti haa kenninuufi. Isa 90 olii kanaaf A+ haa kenninuufi. Ammas qoodduu jennaa if jennee bantuu sana booda saampilii ni fudhannaa. Asii greater mallattoo irra guddaa equal erga jennee booda 70 yoo ta'e barataa kanaaf quotation markii keessatti B haa argatu jennaa. Ammas qoodduu jennaa if saampilii asitti ni fudhannaa greater or equal 60 yoo ta'e immoo qoodduu jennee akkanatti C haa argatu jennaa. Ammas qoodduu jennee if barataa kanaaf mallattoo hammattuu ni bannaa. Ammas saampilii asii ni fudhannaa greater or equal 50 yoo ta'e D haa argatu jennaa. Ammas qoodduu sana ta'uu baannan 50 ol ta'uu baannan F haa argatu jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. 50 gadi yoo ta'e F dha jechuudha. Amma dhumarratti maal goonaa haguma hammattuu banne sana cuftuu isaa cufna jechuudha. Hammattuu 5 banne kanaaf hammattuu 5 cufna. Enter jennaa jechuudha. Akkanatti nuuf fidaa jechuudha. Haala kanaan nuuf fidee jira. Hunduma isaatiifuu haala kanaan nu hojjetee jira. Fakkeenyaaf B kan argate kun averagein isaa 79.6 jechuudha. Inni biraa staatasii isaanii hojjechuudhaaf ammas equal jennaa if jennaa mallattoo hammattuu ni bannaa. Achi booda staatasii isaa average kan jedhu ni fudhannaa. Averagein kun greater or equal fakkeenyaaf equal 50 oloo ta'e namni kun past darbee jira. Sana ta'uu baannan garuu fail ni ta'a jechuudha jennee akkasitti kaa'uu dandeenya. Enter jennaa jechuudha. Haala kanaan nu ka'a. Namni kun averagein isaa 50 ol waan ta'eef paas ta'ee jira. Hunduma isaaniitiif akka hojjetuuf immoo drag goonaa yookaan double click goonaa. Haala kanaan nu hojjeta. Amma asirratti barataan hundi isaaniituu darbanii jiru. Garuu barataa kana keessaa nama ta'e hambisnee fail akka ta'u haa ilaallu. Fakkeenya akkana yoo goone amma meeqataa qabxii isaa yoo xiqqeessinu fail kan jedhu dhufe jechuudha. Akkanatti fail ta'uu danda'a. Fakkeenya barataa biraasitti haa daballu. Fakkeenya barataa kana irraa qabxii isaa hir'isnu. Akkanatti qabxii isaa fail ta'e jechuudha. As keessaa barattoota kana keessaa barattoonni 2 fail ta'anii jiru. Barattoota kanneen kalarii isaanii jijjiiruu barbaanne fakkeenyaaf fail kan ta'eef diimaa goonee paas kan ta'eef immoo magariisa gochuu dandeenya. Halluu barbaanne kennuufii dandeenya jechuudha. Asirratti hunduma isaatu select godhee as keessaa conditional format kan jedhu kanarratti as keessaa highlight cell rules kan jedhu kana keessaa filannoon garaagaraa jira. Garuu filannoo kana keessaa isa kana yoo filanne asitti fail jecha fail jedhuuf kalarii asitti nan filachuu danda'a. Red haa ta'uu jedhee kaa'uu danda'a yookaan light red fill kan jedhu yookaan red isa kana filachuu danda'a. Akkana waan jedhe fail jecha jedhuuf halluun isaa akkana ta'a jechuudha. Isa biraa immoo pass kan jedhuufis halluu isaa jijjiiruu yoon barbaade as dhufee conditional format kan jedhu keessaa akkanatti steepuma duraa sanaan jecha pass jedhuuf halluu isaa filachuu danda'a. Halluun isaa as keessaa fakkeenyaaf green kan jedhu haa filadhu. Akkana gochuu danda'a. Warroonni paas ta'an akkana ta'anii jiru jechuudha. Halluu kanatti jijjiirreerra. Ittaanee kan jiru kilaas samarii yookaan qabxii kana samarii isaa hojjechuu yoo barbaanne haasti tootaaliin kutaa kana keessaa qabxii guddaa nama fideef hojjechuudhaaf asitti equal ni jennaa. Maximum max jennee barreessinaa. Mallattoo hammattuu ni bannaa.
tootaalii keessaa select goonaa jechuudha. Barattoota hundumaa qabxii isaanii akkanatti select goonaa. Mallattoo hammattuu cufnee enter jennaa jechuudha. Inni guddaan 424 kan fide kanaadha. Inni isa kana jechuudha. Inni lowestii kutaa kana keessa jiru immoo equal jennee ammas minimum jennee keenya achi booda mallattoo hammattuu ni banna. Ammas qabxii barattootaa tootaalii isaanii select goonaa jechuudha. Akkanatti enter jenne inni xiqqaan 177 kan jedhu kana isa kana jechuudha. Inni biraa class averagein isa guddaa fi isa xiqqaa ilaallee jirra. Averagein isaa immoo meeqa kan jedhu ilaaluudhaaf equal average mallattoo hammattuu bannee ammas tootaalii kana select goonaa jechuudha. Enter jennu tootaaliin isaa akkana. Lakkoofsi tuqaa booda jiru kun baay'ee waan ta'eef isa hir'isuudhaaf isa kanatti yoo tuqne tuqaa isaa xiqqeessuu dandeenya. Akkana gochuu dandeenya jechuudha. Inni biraa hojii keenya kanarratti fakkeenyaaf mata duree waan kanaa kennuu yoo barbaanne mata dureen qabu waan ta'eef asitti enter jedhee asirratti marji godhee iddoo kanatti marjindaa center kan jedhu kana nan tuqaa. As keessatti mata duree isaa grade 10 marksheet jechuun danda'a jechuudha. Akkanatti mata duree kennuuf hin danda'a. Mata duree kana bold gochuu hin danda'a asitti. Kanatti gurraachessuu hin danda'a. Akkasumas immoo saayizii isaa asitti dabaluu hin danda'a. Akkanumatti saayizii isaa dabaluu hin danda'a. Akkasumas immoo foontii isaas jijjiiruu hin danda'a. Foontii barbaadetti kanatti jijjiiruu hin danda'a jechuudha. Inni biraa immoo isaa heedii kanaaf mata duree kanniiniif halluu dibuu hin danda'a. Gurraachessuu hin danda'a. Saayizii dabaluu hin danda'a. Fakkeenyaaf haa gurraachessu. Akkanatti gurraachessuu hin danda'a. Akkasumas immoo saayizii isaas asii dabaluu hin danda'a jechuudha. Akkanatti isa biraa immoo teebiliitti gochuu dandeenya. Akkanatti teebilii hunduma isaatiifuu akkana goonee all border yoo jenne akkanatti teebilii kennuufii dandeenya jechuudha. Asirratti immoo kalarii isaanii babbareessuu dandeenya. Asirratti kalarii isaa fakkeenyaaf isa kana kalarii as keessaa filachuu dandeenya. Kalarii barbaanne akkanatti kennuufii dandeenya. Isa kanaaf immoo maqaa keessaa kanaaf kalarii barbaanne as keessaa filachuu dandeenya. Akkanatti kennuufii dandeenya. Kalarii isa kanaaf immoo asuma keessaa kalarii kana kennuufii dandeenya jechuudha. Hunduma isaatiifuu kalarii barbaanne kennuufii dandeenya. Yookaan asirratti isa kanaafis kalarii barbaanne as keessaa filannee kennuufii dandeenya. Isa jalaa kanaaf immoo kalarii barbaanne as keessaa filannee ammas haala kanaan kennuufii dandeenya. Isaan kanneen booldi gochuu dandeenya. Asitti gurraachessuu dandeenya. Akkanatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Viidiyoon kun barbaachisaa ta'ee yoo argitan chaanaalii kana subscribe, share, like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo itti aanutti wal agarra.